propaganda irratti ijaarame qabsoon waboo amma kan yeroo ololli maali propagandaan izatii isaa fakkeenyaaf dogoggora kan hin jedhu tokko sirni Oromoo dhiphisu har'a hin jiru. Sirnaan akka sirnaatti. Sirni Atseewochi hin jiru har'a Itoophiyaa keessa. Har'a kan jiru sirna sabaab sablammiiti. Empire miti Itoophiyaan har'a. Biyya sabaab sablammii otoo ta'ee jiru. Kun immoo kan ta'e bara Dargii rukutame bara Yaadig Hidaraa 987 qabsooma wabootiin ume heerri mootummaa ba'e. Heera mootummaa jalatti bitamanii heera ufiin uummatti heera ittiin qabsoofte ilmaan Oromoo jalatti dhumte kana qabsaa'ee hojii irratti jijjiirrachuurra wayyaaneef gatee baduunsaa dogoggora hamma har'aatti gatii nu kaffalchiisaa jirudha. Kana achi dabalatee propagandaatiin hamma yoona ilmaan Oromoo kufaa sababa isaaniitiin ciramaa jirra. Kaleessa madaabaanne hambaa du'aa taanee jirra har'a. Har'as sanarraa osoo hin barin bifa haaraatiin har'a kan qawween deebi'u tokkollee hin jiru. Propagandaa sobaati kun. Inni lammaffaa self determinationidha. Amma ajandaan isaan irra dhaabbatanii jiran. Haala ammaatiin ajandaa waggaa 70 duraati kun. Waggaa 60 duraati sabaawachuu political agenda har'a obsolete ta'eera. Because of many reasons. Tokko obsolete kan isa gochisiisu yerootti addunyaan integration fi regional integration yeroo multilateralitti cimachaa jirtu bara globalization Oromoo mandara tokkotti gadi fiduu barbaada. Kuni hayyeroon gati hayyeroon tufe ajandaa yeroo wajjin hin deemne ittiin qabsooftes kan hin tarkaanfanne ajandaa sobaa fottoquun illee osoo barbaachise heera mootummaa jala jira qawween mitadhati gootu. Amansiiste bargaining power ke negotiation political power ke cimsatte sabab sablammi wajjin walii galtee kan deeffattu malee qawwee baattee du'a uummata Oromootiif sababa taatee miti. Self determination karaa sadaffaa kan hojiirran oolle kan dakateeru jedhanii yaadu Oromoon saba fottoqxu miti. Saba xiqqaa miti. Dominating influence gochuu saba danda'u. Saba cabaa gaanfa Afrikaa hundumaa irratti dominate ta'ee bulu osoo ta'ee jiru saba xiqqoo godhanii gadi buusanii ilaaluun dogoggora ajandaa jarri kun qabatanidha. Inni arfaffaa Oromiyaa fottoqsuun koriidarii development koriidarii baay'ee biyya keessaas ta'e biyya alaatii ka jiru akka reeddisiirraa ol fageessanii Oromoo rakkoof gidiraatti galchuudha. Sanaan dabalatee inni self determination kan itti kufuu qabu karaan biraa rakkoo yaaddoo nageenya Oromoo irratti baay'isuudha. Sabaab sablammii hundumaa wajjiniin walitti bu'insa dhaabbiin qabne keessa nu galchuuf Oromoo diinatti horuuf diinatti daneessuuf yoo ta'een ala ajandaa yeroo wajjiniin hin deemne kan isaan kaasanii jiran. Kanan kaasuu danda'u gaaffiin Finfinnee ifaan ifatti deebi'aa jira. Akkamiin deebi'aa jira yoo jenne heerri mootummaa karaa danda'ee heerri mootummaa kaleessa dalagaan wayyaaniin daban irratti hojjette Oromiyaa Finfinnee haadhoo irraa fottoqsuu isheeti. Sanuma keessatti immoo har'a alaabaan dhaabbachuu jechuun abbummaan Oromoo yoo ololan malee ta'u silently deebi'aa jira dubbiin jiru. Har'a afaan Oromoo afaan idilaa'eera. Mana hojii keessatti impoozii gochuu miti nuti. Har'a jaallachiisnee ikonomii vaayilii goone innaa waa'ee magaalaa Finfinnee irratti kan jiru. Inni diiramaa kan ka'uu qabu tokko sababa du'aatii Oromoof ripheen lolaa basic fundamental kan ta'e keessatti konseptii waraanaa keessatti ripheen lolaa uummata miti arribu. Konseptii warii buffer zoonii qabaachuu qaba. Buffer zone yeroo jennu uummanni nagaa lafa socho'u irraa fagaachuu osoo qabu uummata keessa taa'ee waraana banee sababa du'egga du'ee immoo uummanni ittiin bu'a. Kuni tuffameera yeroon gateera. Uummata Oromootiif naasuu malee kan rakkina uumaa jiru jara kana. Qawwee yerootti hin barbaachisne. Kanaaf du'aatiin ololaa fi galtee siyaasaa godhatanii qabsaa'uun yerootti hafedha dhiiroo. Gaheera Oromoon mataan isaayyuu dammaqee bareera. Kanaaf sa'aatiin koo dhumtee galatooma tan deebi'a.